Ana kabenya ko, ana kirenya ko, ana bebuza ko, ana bebuza ko, ana kulbina ko, ana kulbina ko, ana kabanya ko, ana bidaga ko, atfatu yula fankao. Kan jedhama iddoon itti dhaladhee godina Lubbaa Booraa aanaa Bachoo ganda bakkee keessatti. Achumatti dhalattanii guddattanii mana barnootaa achumatti galtanii? Achumatti galee kutaa tokko hanga afurii ganda bakkee iddoo jedhamtu kanattidha kan inni baradhe. Kutaa 5 kaasee hanga 8tti aanaa Bachootti. Isa booddee immoo kutaa 9 kaasee godina Mattuu tan baradhe. Mee Waaqayyo maal isiniif godhee maal immoo dhugaa ba'uuf asitti argamtanarra? Egaani kan wantan dhugaa ba'uudhaaf iddoo kanatti argame Waaqayyo wanti naa godhe waan baay'eedha. Isa keessaa garuu akkamitti akkani Gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu kootitti fudhadhe akkamitti akka Gooftaan natti mul'ate kan saana godhate dhugaa ba'uuf. Akkamitti isin kan gara Gooftaa dhuftan maatiin keessanoo maatii akkamii turanii isinoo akkamitti kan gara Gooftaa kan akkamitti ufitti isin butate yookiis immoo akkamitti argachuu dandeessan? Egaani jalqabatti abbaan kofaati koo ortoo turanii ortodoksii amantaa ortodoksii hordofu. Haa ta'u malee utuun hin dhalatin gara haadha koo keessatti saadaatii kan jedhamu akka qaalluutti waa'ee nama kan dubbatu jechuudha. Godina Lubbaa Booraa aanaa Buree iddoo jedhamu bahee jechuudha. Gara aanaa Bachoo ganda bakkee jedhamtu kana dhufeetiyyuu haati koo utuu ulfaan jirtu namni garaa kee keessa jiru kun nama guddaa ta'a. Haa ta'u malee yoo amantaa muslimaa ta'uu dhabaate hin du'a jedhee haadha kootti raache. Isa booddee akkan hin duunee fi haati koo fi abbaan koo walii galanii kiristinnaa tunan kaasin sheeka waamanii qubana qabsiisanii muslima na taasisanii jechuudha tun hin beekin akkuma dhaladheeni. Akka kanatti daa'imummaadhuma kootii kaasee musliman ture jechuudha. Maatiin koo ortoodha. Ani immoo muslima ta'eetan itti fufee akkasiin utuu jirru kutaa 4 yommuu ga'u naannoo 1987 kana amantaan kiristaanaa tokkollee ganda keenya keessan turre. Gandaan itti dhaladhe kana keessa jechuudha. Argees hin beeku. Haa ta'u malee gaaf takka tuun midhaan utuun eegu akaayii sharfee guutuu fuula koo dura dhaabee maqaadhaan na waame jechuudha. Maqaan kun ni muslimaa Hussein jedhama. Abbaan koo faati koo kanatti na waaman takkaadha. Maaliif namni uumaa isaa kana harka isaa akkas godhee fuula koo dura dhaabbatetti kan na agarsiisu maaliif uumaa isaa galateeffatee hin jiraatu akaayillee nyaatu uumaa isaa maaliif hin galateeffatu namni jedhee na gaafate. Isa booddee eenyurraa barreedheetan sagalee na gaafatu kanaaf deebii laadha. Isa booddee wanti kun itti fufnee inuma dhaabbate kun gaaffii ta'e na keessatti hafe ittuma fufee gaaf takka immoo itti fufuudhaan maalin argaa karaa bal'aa fi karaa dhiphaa ani karaa isa bal'aa irra deema namoonni baay'een karaa isa bal'aa kanarra jiru namoonni muraasni daandii baay'ee dhiphaa ta'e irra socho'u daandii isaanii warra karaa daandii dhiphaa kanarra deemanu muka lafaa ka'ee baay'ee gara samiitti ol dheeratu tokko nan laalaa. Namoonni karaa dhiphaa kanarra deemanu gaaddisa muka sanaa jala boqotu
baay'een isaanii. Baay'een immoo fiixee isaarra ba'anii jiru. Baay'een giddu galeessa isaarra jiru. Baay'een immoo gaaddisa isaa jala iyyuu dhaabbatu. Maal naan jedha sagaleen tokko argitee warri karaa daandii dhiphaa kanarra kan jiran kuni warra karaa jireenyaa filatanidha. Bineensi isaan argachuu hin danda'u. Warrumti gaaddisa isaa jala jiran illee akka ilaalcha namaatti dadhaboo kan jedhamanidha. Haa ta'u malee bineensi isaan nyaachuu hin danda'u. Sagalee jedhu dhagaan ture. Isa booddee karaa bal'aa kanarratti sangaan baay'ee gaafa qalloo qabu tokko na nyaachuu gaafa dhufu ha'uuz billaahi min sheexaanu rajim jedhee ofirraa amantaa kootiin yommuu ni fadhu socho'uu gaafa didu sagaleen tokko maqaa Yesuusiin jedhinaan jedhe. Maqaa Yesuusiin kan jedhu afaan koo keessaa gaafa ba'u sangaan kun fuula koo duraa caccabee yeroo inni sokkuun arga. Kana inni kun abjuu koo keessa. Inni yeroo jalqabaa garuu utuman taa'ee jirudha naan horii eegaa ture sana jechuudha. Midhaan eegaa ture sana jechuudha. Na ammas itti fufee amantaa musliimaa keessatti tawakkaltu lillah itaala jennaan duuba deebi'uun hin jiru. Rabbi tokkicha jechuudha. Rabbi tokkicha jennaan duuba deebi'uun hin jiru. Isumaan immoo kiristaana sargee namni dhugaa naa ba'e hin jiru. Ittuma fufee kanaan utuma hin jiru nama maqaan isaa Taammiruu Sexxeen jedhamu wattaaddara dargii ture loltuu dargii ture. Isa booddee mana namaa ta'a. Mana Ayyalee Walde Masqal nama jedhamu boqotee jira. Isa booddee isaa wajjin inni daamuu barbaadeen arga. Daamuu jechuun isa lafa keessaa qotamee argamu. Isaa wajjin daamuu barbaachaa kottuun deemnaa dhiina fudhatee ba'e caakkaa keessa deemaa ullee maal jedhee faarfata. Ajijji gunni dhaabbatee tulluuni awwajjetu afuurri qulqulluuni afuurri xuuraa waan guubatu amiin irreen kee olaa jedhu jedhetu namni kun faarfata. Ani immoo sirba seetan sirbas waanan jalladhuufi duukaa bu'ee jechuun jalqabe inni waa'ee gooftaas dhugaa naan baane isa booddee nan galee gaafan galu galgalarraa akka sana akkan jedhu humna guddaadhaan waan keessa nama kakaasu tokkoon jedh akka silaa kan jedhu sagaleen nagaye. Isa booddee afaanan beeku sanaan ha'uuz billaahi min sheexaanu rajim jedhe homaa ofirraa ifachuu jalqabe ta'uu hin dandeenye. Isa booddee nan boo'ee haa ta'u malee beekaa gati ta'eef sababii sinirraa deemuun sagalee dhageesse. Nan dhiisee itti fufuudhaan ammas hin bulee ammas amantii nama dhugaanatti ba'u tokko hin arganne hin jirusi. Kanumaan ergana seenee booddee gara godina mattuun hin deeme. Mattuun godina gara sanaan deeme aanaa bachoo keessaa jechuudha. Hangafa koo dubbisuu hin deeme. Isii bira gaafa naqu waldaa makaan Yesuus guddaa kan jedhamu jechuun haadha waldaa kiristaanaa kan ta'e achitti namoonni baay'ee yaa'anii yommuu isaan waaqeffatanu jarri kun amantoota kan jedhu ijumaan amantootan arge jechuudha. Sammaa booddee jechuudha. Mee asirratti dhiifama yeroo sana yeroo akkas sagalee dhagaa turtanii wantoonni tokko tokko isinitti dhufaa ture gaaffii isinitti uumame maal waan kun kan jedhu xinnoo ishee keessa keessanitti wanti uumamee jira. Ani amantaa gatiin hin beeknee fi maal akka ta'e beeku baay'ee gaddeera. Baay'ee nan gaddaa. Amantaa musliimaas waan hin jaallufi baay'ee nan jaalladhan ture. Isa kana immoo hin beeku baay'ee natti dhaga'ama ture. Maatiin keessanii kiristaana turan yeroo sana keessa keessanitti gaaffiin uumamee jiru. Baay'ee na uumameera. Sababni isaa maaliifi yaa'u akka naannoo keenyaatti akka yeroo ammaa kana hubannaan baay'ee waan hin jirreefi foon illee adda adda nyaatama. Kanaafuu rakkina guddaadha jechuudha.
ati koo kiristaanaa hortootaa ta'e kaatee halkan kaateeti kan isin sibtu baay'ee rakkinaa akkamittiin isinirraa adda ba'e kan jedhu yeroo baay'een gaafa isa qofallee miti maqaan koo kiristinnaa maal jedhama jedhee yemmuu gaafadhu jarriin jajjabeessuudhaa fi Hayilee Yesuus jedhama maqaan keedhaniitiyyuu natti turan. Kana jechuun amantii musliimummaa kuni keessa keessan hin gallee jechuudha. Maasaa beeketan hin beeku waan amantaa ta'eef garuu baay'een jaalladha. Amantaa gati ta'eef jireenya gati ta'eef baay'ee natti toleen hordofan ture. Iddoo sila dhaabdanitti naaf ta'u. Isa booddee gaara magaalaa Mattuu godina Mattuu gaafan deemu amantootuma ijaan arge jechuudha. Amantoota yemmuu ijaan argu mana hangafa kooti kanaa boqodheetu hin jiru. Taamiraat nama jedhamu nan yaadadha maqaasaa. Darajjaa Abbabee nama jedhamu nan yaadadha. Akkasuma Bafqaaduu nama jedhamu nan yaadadha. Namoota dhugaa natti ba'uu eegalan jechuudha. Yemmuu dhugaa natti ba'uu eegalanu ani immoo inaaffaa amantii kootiitii fi ala jarri halkan baay'ee kadhatu warri ollaa bolitti hangafa kooti sana jiranii. Ani immoo inaaffaa isaatii anis halkan 11tti keenya suubii salaatuudhaa fi sareen si'a meeqa karaatti na nyaattee oolte. Magaalaan hin beekne keessatti salaataa fi yemmuu hin deemu jechuudha. Yookaan sagaduudhaaf yemmuu hin deemu. Kan isaanii fudhadhuun ture. Amma afaanumaan natti ba'anii gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Karaadha jireenyadha ni gaafa natti manu. Fudhattuu gaafa naan jedhanu mana hin qaban hin jedhetan iyyuu ittiin qoosan ture. Isa booddee utuman akkasitti jiru gara ja'a lama wayiif achi ture gara aanaa bachoo kanatti nan deebi'e. Isa booddee bachoo kana iddoo jedhamu kanattis amantoota kan jedhaman Miratuu Bantii nan jedhamu, Zakkaariyaas Samdee nan jedhamu, Tikkuu Tafarraa, Salamoon Akkiluu namoota jedhamanu namoonni natti agarsiisanii jarri kun amantiidhaan jedhanii warra misiyooniiti jedhanii qubatti qabanii lakkaa haxinnaattu malee namni muraasti aanaa bachoo keessatti waaqeffachuu akka jalqaban sa'aatii tokko kan nurraa fagaatu jechuudha. Bachoon immoo achitti arguun jalqabe maaliyyoo ta'u natti hin seenuun wanti namni natti musi wanti waaqni natti mus homaa keessa koodhaan galu. Maaliif amantaa musliimaa kanaa قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب ألتو إن ألتو شريكا قبل وانجدوا في كون سموكو كان مال قد إيرا باي نقبتيرا وانت إفي نانغلو تري ناكستي سياباي نتي وانت كسي نتي دي باتوري لأن أنا بتشو كان كيسا نمي مقاصة جمال قمتشو دمو وجيمشي نريتي في أنا بتشو نفي Aanaa bachoo gaafa dhufeedhu dhugaa ba'uu jalqabe jechuudha. Dhugaa ba'uudhaaf gara keenya gara ganda keessas bu'ee deddeebi'ee gaafa dhugaa ba'uu jalqabu jara kana hundumaaf irraanfachiisan ture. Kan irraanfanne keessaa kutaa 7 baradhaa. Wangeelaa Jamaal Gammachuu fi Qeesima Xooraa Eeggazuu nan jedhamu aanaa bachoo kana keessaa lallabaa oolaniitiyyuu osoo isaan galaa jiranii karaa irratti hiriyaan koo tokko Masirat Ijjiguu jedhama inni tokko immoo Jamaal jedhama. Anjara maal akka ta'e hin beekun ture. Jarri wangeelaa dhimma wangeelaatiif aanaa bachoo keessa oolaniiti keessaan deebi'aa turanii. Kottu jara kana qorraa naan jedhe. Hin qorra jara kana hin qorraati kottu naan jennaan akkam goone qorrannaan gaaffii baay'ee isaas hin gaafannaa waan baay'ee jechuu ni qabna kottu naan jennaan ishiin jedheeni isa booda nuti hin fiignaa jarri qassadhanii deemu garuu hin qaqqabnu. Qadooddoo jedhamu jira amma jarrumti illee yeroo kana dhaggeeffachaa jiru jechuudha waan ajaa'ibsiisaadha. Jarri suuteedhanii deemu nu dudduuba isaanii fiinnaa Jamaal Gammachuutii fi Qeesima Xooraa Eeggazuu kana jechuudha. Wangeelaa Jamaal Gammachuuf Qeesima Xooraa Eeggazuu nu duukaa fiinnaa qabuu dadhabne iddoo maqa keenyaa lafa ga'uu kaanitti eessaa galtu jenneen afaan keenya saaqachuudhaaf jechuudha karaa. Isa booddee maal jedhanii wangeela karaa jinnii guddaa isa qabaa humna akka abiddaa kan jedhu faarfannaa isaanii nu faarfatanii
waanuma kiiboordiidhaan faarfatanu fakkaata amma erga namanii booddee yemmuu argu. Maasin hin deebisne. Kanuma faarfannaadhaan nu deebisan. Faarfannaadhaan nu deebisanii isa booddee iddoo maqa keenyaa geenye fedha keessa yoo ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e isinitti himnedhanii isa maalitti goonenne maqa keenya irra maqni itti danda'u qoruudhaan qoramne waan ta'eef jechuudha. Achumaan Waaqayyo dhaamsa isaan kunne xahaara koorra tuun taa'u Jamaal Gammachuu kunii fi Tagany Kaffaaluu namni jedhamu iddoon taa'utti gaaf tokko dhufanii matseetii inatti kennanii afaan keetii yoo dhugaa baate laphee keetti yoo amante garaa keetti amante afaan keetii yoo dhugaa baate hin fayyitaa kan jedhu matseetii inatti laatanii diduu ka'een maaf kabajaan nama natti fide kana maal jedheen dideen harkaa fuudhee matseetii kana borsaa koo keessan kaa'e shamizii koo qomaa keessan kaa'e isa booddee caatii qaamuudhaa fi mana hiriyaa koo Jamaal Hussein jedhamu naqee isa booddee utuma qaamaa irra jechuudha caatiitu qaamaa irra matseetii kana fuudheen dubbisa nan kukkutan jedhaa hin danda'u nan deebisa utuman jedhu itti fufee dhumarraa kophaatti tun deemu jechuudha caatii kana qaamee utuun galuu iddoon ta'e tokko jira maqaadhaan na waame yeroo muraasaaf malee ati kan kootu sagalee doon nagaa yeroo muraasaaf malee ati kan kooti nan jedha ture yeroo muraasaaf isheen jedha achi gaafa siqu garuu afaan kootiin nan gatsatsaa waan nan ifadhaa tun akkasitti rakkadhu baay'een qorame amma isa booddee iddoo haraan manaatti gatamu abboommin kurnan kan itti barreeffame macaafa xiqqoo tokko nan argadhe jechuudha kan Luuter barreesse isa booddee utuu namni tokko nan barsiisin abboommin kurnan dubbise sammuu keessan kaadhee amma immoo maalan godhee amantoota jechuun jalqabe isaan maal gara baadiyyaatti gaafa baatu namni tokko lama hidhee barsiisee sammuu namaa keessa waa kaa'u baay'ee waan hin argamnee fi shamarranis gaafa argu dargaggoos gaafa argu abboommin jaaffan maal jedhanii abboommin shanaffan maal jedhan dubbisee sammuu keessa kaadhe namanni garuu qoruudhaaf malee isin beektan amanuuf miti kitaabichas barreeffame sanas hin jaallanne jaalladheetu hin taane amantoota ittiin qoruuf isa booddee akkasitti tun deddeebi'u keessa koo inni sagalee dhageessisu kun namo'achuu jalqabe xaaqiyaa tokkoon qabaa xaaqiyaa sana kaadhee deema jechuun amantaa koo kan mul'isu akkuma koolaarii koo kana jechuudha xaaqiyaa adii tokkoon kaadhee deema kanaanitu jirru kutaa 7 yeroon baradhutti jechuudha kun inni ammasii seenessaadha kuni kutaa 5 kaasee hanga 7tti waan jirudha amma wanaa namanne umurii ijoollummaa keessa jechuudha amma wanaatti namanne isa booddee obboleettii abbaa kooti obboleessi haadha kooti kan godhate Almaaz Asaffaa kan jedhamtu tokko gara biyya Gumar jedhamu harmee ishee jirti achi nageessite haadha koo bukkee jettee isheen fudhadhee ka'e akkaan tokko jira sakkiidhaa fi giinnoo gidduu jedhama mandarra wayin ture yommuu sana mallee mandara ta'eera utuu deemnu maallaan jetti qormaata kana keessatu hin jiru jechuudha ani maallaan jetti bismillaahi rahmaani rahiim maaliki yawmiddiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim amma kanatti waa babbaradheera waan ta'eefi na jajjabeessita yaa'u yommuu salaatu kaatu jechati fayyadamtuudha akkuma abbaa keenya jennuudha jechuudha maqaa abbaa ilmaa fura qulqulloonni jalqabna miti akka sanaadha namma jechuudha akka kan musliimaatti immoo isa booddee anammaa rakkadheera jechuudha sagaleen baay'ee natti dhufee mallattoon gurguddaan irratti ta'aara waan ta'eefi qoyimee turii obsi anuun qormaata keessan jira amma gaamantoota sargeera akka jalqabaa calleemti amantoonni maal akka ta'an argaan jira si adda baafannaa qoraan jira
kan darbu hin beeknu. Daftee jijjirtee amantaa kee keessaa hin bahin kan koos hin beekamu hin jedheen. Kanumaan utuu deemaa jirru iddoo namni tokko hin jirretti aduutu ba'aa ture bokkaan qilleensa bubbee kaasaa dhufe. Sana booddee xilaa qabna hin jirru manni namaa hin jiru mukti caccabaadhaa cabbiin hin bu'ee maal goonu jennaan keessa koo dhufe. Waaqni pheenxee bokkaas hin caamsaa bokkaas hin roobsa jedhu dhagayeera. Har'a fatanaa hin darbaanni yoo waaqa ta'e qormaata kana hin darbaa anaaf si du'a oolchee. Gaafan jedhuuni dhugumatti bitaaf mirga keenyaan roobaa karaa nurra deemnu irratti garuu aduutu ba'aa ture. Aduu ba'aa daqiiqaa 30 erga deemne booddee amma iddoo sanatti waldaatu ijaaramee jira. Giinnoo jedhama iddoon suni. Manni caffeen tokko ijaaramtee barsiisonni leeqaarraa dhufanii iddoo sanatti nama muraasa ta'anii kadhachaa jiru. Gaafachi keenyu cabbii tokko gaafa nutti gadhiisu mataa keessa qaana godhe. Dirqama isatti fiignee galuu qabna. Mana sanatti fiignee gallee gaafa gallu faarfannaa isaan faarfachaa jiranu wangeela karaa jinni guddaan kan jedhu ture. Isa booddee xaaqiyaa koo kaadheen jira jechuudha mallattoo amantaa musliimaa kan mul'isu. Isa boodaa maanni kun naan jette isheen argiteen beektu waan akkasii waan ta'eef. Jarri kun amantoota jedhamu pheenxee jedhamanii warra waamamanidha. Nama hin jibbanu namatti immoo jaallatu. Hin sodaatin hin jedhee jajjabeessee dhumarra teenye achuma manicha cabsee rooba bokkaan ture. Isa booddee sagaleen dhaga'uu jalqabe. Waldaa sana keessa waldaa caffeedhaan ijaaramte kana keessa taa'e. Inni tokko sagalee dhageessee ulfina ijoollee kootiitiif ofirraa kaasinan jedha. Ofirraa kaaseen jilba koorraan kaa'e kabaja isaaniiti. Isa booddee kan keetu uffat kaasasuma mul'achuun qabu kunnaan jedha kaaseen borsaa koo keessa kaa'e. Isa booda ammas kan keetu uffattee kan kee jibbitee kan namaa kabajaa sagalee dhunummoo dhaga'e amma immoo mataarraan kaa'a. Utuun akkas jedhu al takka mataar al takka jilbar al takka borsaa koo keessatuun kaa'u sa'aatii tokko wal waaqeffatanii fixanii isa booddee gadi ba'anii gaafa gabbaanee nu gooftaa Yesuus Kiristoos isin barbaada jedhan jedhanii eessa kaa'an immoo dinqii kana hundumaa argee ka'ee falmiin immoo jalqabe. Isa kana hundumaallee argee fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Dhumarraa baay'ee dhiphachuun jalqabe. Lubbuun koo dhiphatte. Du'a nan sodaadhan ture. Du'a waan nan sodaadhuufi rakkataa gargaaruudhaaf nan dadhabaa. Waqtii 5 imaanii 6 wanti duraa salaata sana hunda guutuudhaaf nan dadhabaa. Nan fiigaa. Har'a moo boriin du'a laatan jedhaa. Sababni isaa maaliifi maleekaan inni bitaarraa sharrii katabaa waan ati hamaati goote. Katabaa inni mirgarraa moo keerii katabaa gaafa guyyaa alqiyaamaa yookaan guyyaadhuma mazzanamee kan kiiloo kaasee balleessaa kee yoo ta'e gara azaabaa deemtaa gaarummaa kee yoo ta'e immoo gara jannaataa deemta gatee dhufi gaarummaa gochuudhaaf baay'een tattaafadha garuu akka amantaa musliimaatti jechuudha. Egaa itti deebina asatti. Tole daawwattoota keenyaa turtii gaarii akkasiin taasisaa jirtan abdii guddaa qabna. Egaa akkamitti gara gooftaa deemanii dhumarroo akkamittiin gara gooftaa Yesuus isaan jaallatu kana itti maxxananii kan jedhu dhaga'uudhaa fi akkasiin hawwiirra jirtan abdii guddaan qaba. Mee turtii xiqqoo booda walitti deebina. Egaan daawwattoota keenya deebinee dhufneerraa sagantaa dhuga ba'umsaati kan daawwachaa jirtan immoo televezyiinii Makaana Yesuus. Egaan sagantaa keenya irraatiin lubata akka waliin as istuudiyoo Makaana Yesuusitti argamuun turtii taasisaa jirruun akkasiin eebbifamaa jirtan abdii guddaa qabna. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Isa booddee bokkaan hin caame jarri sagantaa isaanii xumuranii bokkaan gaafa caamu sinayyuu dhiyeessuu gorre nuyi jara nanaa gooftaa Yesuus Kiristoos isin barbaada
akka fiisa lubbuu keessanitti tu fudhattanii innaan eessa keenya jedhee dinqii kana hunduma isaa ergan argee booddeellee qoossuun jalqabe. Sabooddee almasii isaan akkamitti waaqa jettu sun waan jedhu falmiin kaase isaanis dhugaa isaanii natti ba'uu eegalanii amma himanii manullee karaa wajjin deemnee fudhachuu hin dandeenye. Isa booda garuu waa tokko natti galee. Amantaa kiristaanaa ta'uu barbaadu, gonkuma ta'uu barbaadu. Garuu falli koo maali kan jedhu lubbuun koo baay'ee na dhiphatte. Isa booda yommuu salaata godhu, yommuu sagadu, arabiffaan isan jedhu hunduma isaa dhiisee afaan kootiin kadhata akka jedhu kadhadhe. Baay'ee boo'ee suubii iddoo dhamurratti. Yaa Waaqi ati samiif lafa kan akkati humti nama hin beeka. An akkati na humti nan beeka. Waan ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anne kana hunduma isaa akkati humti nan beeka. Garuu eessirtati. Muslimni karaan jireenyi kam kooti jedha. Ortoon akkasi. Sadaffaa amma kan Protestaantii warra amantoota arge. Amantaa sadii argee umurii koo kanatti. Garuu ati eenyu keessaa eessa jirta kan jedhu baay'ee boo'ee natti dhaga'ameen akka waan namni du'eetti boo'ee waaqa kadhe. Gaafan kadhu mallattoo tokkoon kaa'e. Ana abjuudhaan sin amanu. Isa namni natti himu sin amanu. Garuu waa tokko ati humna waan qabduuf anallee waan humteef bishaan namaa waan nagooteefi qoochoo natti baaste samii kanarra ool na kaaste sin amana. Haadha koorraa, abbaa koorraa, biyya koorraa siifan adda ba'a. Akka qoosaatti garuu amantaa koo sii dhiisuu barbaadu. Eenyati? Jara kana sadan hunduma isaanii dhiisa. Sitti garuu nan amana iddoo jirtu na agarsiisi jedheen boo'ee kadhe. Mallattoolee ammaa booddee. Isa booda kadhata kana kadhadhee torban sadii ministirii fudheen jira. 18 jechuudha. Bara 1992 kun. Amma ministiriin nuu deebi'utti obboleessa koo kana gidduutti Alii kan jedhamu obboleessi koo amaneera gooftaa fudhateera. Inni immoo seenaan isaa dinqiidha. Gartokkee jasaa kana dhiiba ture. Falamee dhabamee ogeessa fayyaa bukkeedha. Waa beekaa isa jedhamu bukkeedha. Wanti ittiin bahin hin jiru lafa abdiin isaa citetti ani warra mattuu argee dhufe sana. Warra amantootaa sun ikkoo hin fayyisu jedhanii inni itti hime. Isa booddee inni seenaa mataa isaa danda'e waan ta'eef amma kaasuu hin danda'u. Dhaqee amane. Gaafa amanuu Alamaayyoo Dinqaa jedhamanni obboleessa koodha. Achumaan Alii jedhanii moggaasanii dinqiidhaan fayyee baay'ee hin lallaba dhugaa bahaa tures. San booddee wal'aansu. Dinqii kan argitanii iyyuu sin garuu. Dinqii kan arge isarratti dinqii kan arge immoo baay'ee dinqii ture. Kanuma iyyuu argitanii obboleessi keessan kun amanee fayyee argitanii mayyuu amma yoonaan amanne kochoonatti baasii kaattuu naaf uumii jettan sadhumaa jechuudha. Innuuna biratti fayyee an simadhum ture. Waan si dhibu keessaa gaafa obboleessi koo sun dinqiidha kan ergan. Amantaa musliimaa ta'ee sa'aatii tokkoof wayitu dhimma natti ba'aa dhufe. Sa'aa tokkoof waa'ee isaan dubbadha jechuudha. Dhaqiitii hin fayyisuudhaan jarrigaa waan gaafa hin jedhu inni hin fayyee dhukkuba isaa guddaa sanarraa hin fayyee. Isa booddee falmii guddaatu mana keenya keessatti ka'e. Haati koo hin amante. Obbolaan koo durbaa lama amananii. Taarikee Dinqaatiif Qonjit Dinqaa kan jedhamtu amante. Alamaayyoo Dinqaa amane. Isa booddee abbaan koo hortoodha. Jarra amantiidha. Ani musliimaa mana keessatti lola guddaatu ka'e. Biyya sana keessa amantaan hin jiru. Numa amantiin warruma amane sanaadha. Ani immoo musliimaa falmii guddaan gaafa ka'eedhu. Wal falmaa bulla. Garaan koo na jabaate baay'ee deebise. Dinqima kan argaa jechuudha. Dhumarraa kadhata nammeedhe kana kadhadhe. Kadhata kana kadhadhe torban sadii xaafiin qotadhe qaba. Isa keessatti hundeemu gaaffii tokko na gaafate sagaleedhaan. Biyya lafaa jechuun maal jechuudha gaaffii na gaafate.
kanaaf deebinan dhabe mataan koo kun naxaaxa'uudhaa ka'e na dhukkube kophaa koon jira isa booddee deebii kana tun dhabaa jiru samiitti samaayii dhumte akkas gargar saaqamee namnachi keessa achas natti ba'e sa'aatii 11 naannoo sa'aatii 11tti galgalama gaafa achas natti ba'u baay'ee samii kana guutee akka sadheetsaa achas na laala akkuma nama taa'e kanatti gaafa na laalee jedhu ijuma keessa na laalee nama samaayii saaqee sitti achi abba'e kamitti ilaaltatam akkam akkan ulfaatu hubachuu dandeessaa isa booddee tirika yookaan baatirii seenne waamnu akkas fuudhetu akkas natti qabe gaafa akkas natti qabu carariin kun dhufee dhandhakoo guutummaa isaatti galee isa booddee bosoqa guddaa tokko jira isa jala naqee bosoqni sun mukti furdaan sun nan dandeenye ifa sana narraa dhorkuu hin dandeenye achittis numa naqa qaba ture kufeen gangaladhe baay'ee du'aaf jireenya gidduu kanan ta'e aadaan galee xahaara koorra nan ciise isa booddee aarmeen koo fi obbolaan koo durbaa lamaan sun soomaaf sagada amantiin isaanii reefa mananii ji'a sadii yoo ta'anu malee kadhachaa turanii soomaaf sagada qabatanii hangafti koo sunis garuma isaan beekanu garuu kadhatu turanii isa booddee obboleessa kootti erganii lafanii horii tiksu du'uuf obboleessi kee dafii kuttudhanii nin dhufe maatoo abboomii kurraniyyuu barte yoo qalbii kee didii irratti maal ta'a anayyuu kan gara sana jarri koo waan akkasii godhu na ergesimini maal ta'a yoo amma amante gaafa naan jedhu tawakkaltu lillahi ta'ala rabbi ajjeesus kaasuus hin danda'a sokkin irraan jedhe xaara koorra ciiseen jira haa ta'u malee awwaara keessa jilbeenfatechi haati koo dhuftee jilbeenfattee obbolaan koo durbaa lama dhufanii jilbeenfatanii akka carraa ta'e mucaaneessuma kooti tokko kitaaba wayii fudhachuu gaafa dhufu amantiidha ammallee maanguddoo lafa waldaatti jaariiti amma inni dhufee jilbeenfate gaafa jilbeenfatu battanuun hin barbaade yookaan diiguun barbaade bakka isaan jiran kanaa ka'ee humna kootti fayyadame jechuudha garuu lafeen na keessa hin jiru humnan ittiin ka'ee jara kana iddoo sanaa kaasu argachuu hin dandeenye isa booda du'a baay'een barbaade san dur sodaadhu jarattiin kun amantaa koo na shaadhe isa booddee miila koo harka koo sirreesseetan ashaadaa keessa galee nan ashaadaadhe waan ashaadaa jechuun tarii qalbii diddiirrannaa jechuudha waan tuun qalbii amantaan ta'in dhugatiin barbaaduuf isa booda nan ciise isa booda jarrachi jilbeenfataniiru isa booddanii lafa kanarra na fudhata gaafa fudhatamu maalin argaa mana kutaa sadii qabu wayii kutaa sadii qaba baay'ee miidhagaa amma ija uumamaa foon kanaan haasa'uunsaa ulfaataa kan ta'e miidhaginni isaa harka koo kan akkasitti na qabee kutaa sana keessa fuudhee na gale marga baay'ee lafaa ka'ee as ga'u waan akkasii keessa harka koo kana qabee na harkisaa na fuudhee gaafa deemu balballi kun banamee tol galee baay'ee urgaa manni kun keessi baay'ee urgaansa kana ibsuu hin danda'u isa booda kutaa kana keessaa tokkotti na dabarsee kutaa sana keessaa tokkotti gaafa darbu gooftaa Yesuusin ijaan arge kamittiin argaa barcuma miila sadii irra taa'ee barcuma miila sadii akkasitti taa'eera akkuma nama fakkii si agarsiisu kanatti barcuma miila sadii akkasitti taa'ee jira isa booddee innumti qabeena fide kun isa qabeena na gottootaa humna na caalina keessa kana abalachuu hin danda'an humna na caaluusaaf harka koo mirgaa kana na qabee mana sanatti ol na galuu isaan arga isa booddee lafa dhufte beektaa jedhee na gaafate akkan dhukkubsadhe waan an beekuu fi hospitaalan dhufe jechuun hin deebise hospitaalatti dhufte kuni hospitaala biyya lafaarraa miti dhuguma hospitaala fayyoo dhufte garuu hospitaala biyya lafaarraa miti iyyaadatta kadhannaa kee isa qoochoonatti baasi jette iyyaadatta kadhata kee gaafasi har'a kadhannaan keessuun guyyaatti deebii argatuudha gaafa naan jedhu gooftaa Yesuus immoo akkas naan jedhe sodaatiin
ani karaadha dhugaadha jireenya anaan malee karaan hin jiru anumas si waame dhimma naa baastaa sagalee erga dhaga'ee booddee baay'een gaggabee natti tole isa booddee asiiq gaafa jedhu innumti na qabeeru gara isaatti gaafa na butu ilaaluu hin dandeenyeeni viintoo kan fakkaatu xaarmishii tokko guutuu mataa koo irratti naa dhoose harkuma gooftaa Yesuus keessaa jechuudha mataa koo irratti naa dhangala'e isa booddee lafee koo kana qabbaneessaa hidda koo kana keessa deemaa dhaqee faana miila koo na ba'e achuma dhaabbadhee nana manaa nan iyyee gaafan iyyuu nan gadhiifame jechuudha sodaatiin gaafa jedhu akka nama mukarraa kufuu dhufee gara lafaattan deebi'ee gaafa lafatti deebi'u lakkaa iddoo manciisaaruun bidig jedhee lafaa olu utaaleen ka'e utaalee yemmuu ka'u obbolaan koo obboleessi koo sun innis sagaleen koo dhaga'ama nana manaa inni jedhee kun waan dhaga'amuu fi achiin immoo utaalee dhufee harka koo mirga kana qabee qalbiin diddirrachiise gaafa qalbiin diddirrachiisu aluma sana jechuudha lallamaan hin jiru naannoo sanarra sitti miira macaafa saabaa warra manan kennaniiruu fi aluma sana jaraaf tokko isan gaaficha godoo sana keessatti giinnoo iddoo dhamtutti dhaga'e wangeela kaaraajinni guddaa jedhu faarfannicha faarfannan jedhiini luba takka Dinqaan jedhama iddoon itti dhaladhee godina Lubbaa Booraa aanaa Bachoo ganda bakkee keessatti achumatti dhalattanii guddattanii mana barnootaa achumatti galtanii achumatti galee kutaa tokko hanga afurii ganda bakkee iddoo jedhamtu kanattidha kan inni baradhe kutaa 5 kaasee hanga 8tti aanaa Bachootti isa booddee immoo kutaa 9 kaasee godina Mattuu tan baradhe waaqayyo maal isiniif godhee maal immoo dhugaa ba'uuf as argamtanarra egaani kan wantan dhugaa ba'uudhaaf iddoo kanatti argame waaqayyo wanti naa godhee waan baay'eedha isa keessaa garuu akkamitti akkani gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu kootitti fudhadhee akkamitti akka gooftaan natti mul'ate kan saana godhate dhugaa ba'uuf akkamitti isin kan gara gooftaa dhuftan maatiin keessanoo maatii akkamii turanii isinoo akkamitti kan gara gooftaa kan akkamitti ufitti isin butate yookiis immoo akkamitti argachuu dandeessan egaani jalqabatti abbaan kofaati koo ortoo turanii ortodoksii amantaa ortodoksii hordofu haa ta'u malee utuun hin dhalatin gara haadha koo keessatti saadaatii kan jedhamu akka qaalluutti waa'ee namaa kan dubbatu jechuudha godina Lubbaa Booraa aanaa Buree iddoo jedhamu bahee jechuudha gara aanaa Bachoo ganda bakkee jedhamtu kana dhufeetiyyuu haati koo utuu ulfaan jirtu namni garaa kee keessa jiru kun nama guddaa ta'a haa ta'u malee yoo amantaa muslimaa ta'uu dhabaate hin du'a jedhee haadha kootti raaje isa booddee akkan hin duunee fi haati koo fi abbaan koo walii galanii kiristinnaa tunan kaasin sheeka waamanii qubana qabsiisanii muslima na taasisanii jechuudha tun hin beekin akkuma dhaladheeni akka kanatti daa'imummaadhuma kootii kaasee musliman ture jechuudhaan maatiin koo ortoodha ani immoo muslima ta'eetan itti fufee akkasiin utuu jirru kutaa 4 yemmuu ga'u naannoo 1987 kana amantaan kiristaanaa tokko illee ganda keenya keessan turre gandaan itti dhaladhe kana keessa jechuudha argees hin beeku haa ta'u malee gaaf takka tuun midhaan utuun eegu akaayii sharfee guutuu fuula koo dura dhaabee maqaadhaan na waame jechuudha maqaan kun ni muslimaa Hussein jedhama abbaan koo fi haati koo kanatti na waaman takkaadha
maaliif namni uumaa isaa kana harka isaa akkas godhee fuula koo dura dhaabbatetti kan agarsiisu maaliif uumaa isaa galateeffatee hin jiraatu akka illee nyaatu uumaa isaa maaliif hin galateeffatu namni jedhee na gaafate. Isa booddee eenyurraa barreedheetan sagalee na gaafatu kanaaf deebii laadha. Isa booddee wanti kun itti fufnee inuma dhaabbate kun gaaffii ta'e na keessatti hafe ittuma fufee gaaf takka immoo itti fufuudhaan maalin argaa karaa bal'aa fi karaa dhiphaa ani karaa isa bal'aa irra deema namoonni baay'een karaa isa bal'aa kana ለሚከተለኝ እውነተኛ ውሃ ነፍስን ያጠገባት በዚያ በበረሃ ልቤ ታትሞ ትዝ ትዝ ይለኛል ውለታው በዝቶብኝ ይቀሰቅሰኛል